Harka fuudhee jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota hinaantubee jirtu fayyaa keessanii akka nagaa fayyaa taatan abdii guddaan qaba. Anis nagaa kooti galata waaqayyoo. Mee viidiyoo xiqqishuu takka waliin daawwannee walitti deebina. Qimamoota mana madaamii jechuudha. Qimamoota mana madaamii ganni bira dhaabbatan jechuudha. Sababni isaa ganniinis akkuma keenya mana nama hojjetu keessaa ifee tokko. Mana namaa hojjechaa immoo ijoollee mana madaamii jiraniif, ijoollee rakkataniif kan birmattu biyya Joordaan biyya rakkattuu san keessa teessee kan ijoolleedhaaf birmattu, kan saba ishiitiif birmattu, ijoollee yeroo rakkatan kan bira dhaabbattu, kan wajjin fiigdu. Dhugumatti namni akka ishii ijoollee mana madaamii gargaaru yeroo isaan lubbuun taanis ta'ee yeroo isaan lubbuun hin jirres ta'ee kan bira dhaabbatee rakkoo fi gadadoo keessaa ijoollee keenya furaa jiru ganniidha jechuudha. Walumaa galatti gannii baga gammaddee inni guddaan ati gammaduudha. Baga injifattee akkuma kan nama jaalatu baay'atu kan nama jibbuus baay'eedha. Tariiti warri ati abdatte sirraa hafuu danda'u, warri ati mooyyuu hin abdatin si bira dhufanii aizoshiin jedhanii si jajjabeessuun isaaniitu hedduu gaariidha. Kan abdatanirra kan hin abdannetu caala. Kanatu fiigeetii abdatterra kan rabbiin keessiif abdatetuyyuu irra siif caala jechuudha. Inni guddaan kana. Egaa asirratti amma ijoollee kana fakkeenya yoo fudhanne ijoolleen kun kan ishee jaalatan, kan isheen jaalattu hundumtuu namni kamiyyuu kaganii jibba jedhee yaadu. Maaliif jennaan biyya keessattis ta'ee biyya alaattis ta'ee ijoolleedha kan sagalee taatu, kan nu barbaaddu, kan rakkatan hundaaf kan iyyitu ishiidha jechuudha. Egaa akkasumas immoo nama jaalatan komatu egaa warreeta akka Aslii, akka Mubaarak, akka Maakii Oroo, akka Raachee Tasfaayee kanneen hin jaalatti. Gaddi isaanii gadda ishiiti, gammachuun isaaniitis gammachuu ishiiti jechuudha. Baay'atti isaan biraa hin dhabamtu haga humna ishiitiin jechuudha. Ganniin mana namaa keessa nama jiraatu garuu nama iddoo hundumaayyuu hin dhabamne saba Oromoo jedhame biraa maqaa nama Oromoodhaati biraayyii nama hafne jechuudha. Garuu akka isheen namni ishiin abdattu suni tapha ishiitti irratti ishiidha argamuun dhabuun isaa baay'ee ishii gaddisiisullee egaa namni kamiyyuu sababa qabaa, sababa hafuuf qabaa, sababa dhufuufis qabaa yookiin itti toluu dhabeetu yookaan immoo itti toleeti. Egaa ammas immoo viidiyoo kana waliin dhaggeeffannee walitti deebina. Turtii gaarii sana booda xinnoo haasofna jechuudha. Aki nan komadha narraa hafuu isaati obboleessa kooti qomoo kooti nan komadha raachee bichaa miti kanan komadhu immoo Oromoo cufan komadhaan giiftaroota Oromoo cufan komadha dhugaan dubbadha yoo ta'e giiftaroota Oromoo cufan komadhaan maaliif geemni kiyya ji'a jahaan dura qabame geema Mubaarakiin dura qabame geema Mubaarakiin dura qabame ani biyya kana keessa taphachuun barbaadu rabbi naaf mijeesse biyya kana keessaa baheetan bakka naami jechuutti sabadhaa Mubaarak dhuguman dubbadha hoo jedhe har'a intarneeta irratti cufatan jedhe baay'ee tokko yaaddaa ture. Kaardii ijoolleen naagdi galee bakkeen ani jiru bakkeen naami jetuu miti. Mana naami jetuu miti. Anasitti taphachuun barbaanne ture. Mubaarakiin dura qabame geemni kiyya. Dhufee har'a as ga'e. Kanaafuu geema Mubaarakiin dura geemii tapha beellamaa qabatte jechuudha. Ganniini tapha beellamaa kan qabatte isaan irraa hafan jechuudha. Tarii rakkatanii ta'uu danda'a, tariiti immoo hin mijanneef yookaan tuffatanii ta'uu danda'a. Namni tuffatu rabbi hin tuffatu jechuudha. Ishiin hunda keenyaafuu qixa warroota feemasiitiifis ta'e warroota feemasii hin ta'in ijoollee mana madaamitiifis ta'e hundumaafuu qixa jechuudha. Ganniini egaa kana wanti an jechuu barbaadu maalidha warroonni feemasii taatan xiqqaarraa kaatanii akka guddattan hin dagatinaa. Asumarraan xiqqaarraa kaatanii akka guddattan hin dagatinaa. Eenyummoo akka isin guddisee hin dagatinaa jechuudha. Eessatti akka guddattan maalirraa kaatanii akka guddattan akkamitti akka guddattan hin dagatinaa kana bichaa jechuudha. Inni guddaan nama biratti beekamuu miti.
guddattan hin dagatinaa asumarraan xiqqaarraa kaatanii akka guddattan hin dagatinaa eenyummoo akka isin guddisee hin dagatinaa jechuudha. Eessatti akka guddattan maalirraa kaatanii akka guddattan akkamitti akka guddattan hin dagatinaa kana bichaa jechuudha. Inni guddaan nama biratti beekamuu miti. Hojii gaarummaadhaan beekamuudha malee nama biratti beekamuudha miti jechuudha. Har'a mucayyoo tana yoo jajjabeessitan maal rakkoo qaba maakiinis maal ijoolluma biyya Arabaati irra caalatti jechuudha kan jajjabeessanii guddisne jechuudha. Numa ijoollee biyya Arabaati jechuudha. Wanta hunda keessattuu kan hirmaatu iddoo kamittuu kan hirmaatu numa jechuudha. Ishii ganniidhaaf kan hin taane akkuma tigisti jette jechuudha. Qamisiin masqalaan taane cuccittuu jedha Oromoon. Kanaafuu guyyaa gammachuu ishii kan ishiidhaaf hin taane namni ishiidhaaf hin taane ganniidhaaf namni hin taane dhugumatti gadi haa garagaru akkuma tigisti jette jechuudha. Maaliif jennaan mucayyoon tun bakka humna ishii haga humna ishiitiin nama biraan dhabamtu guyyaa raachee geemii taphatillee isa biraan nafne dhugumatti jechuudha. Nama jajjabeessuudhaan kan beekamtu bakka hundattuu gammachuun nama gammachuu ishii kan ta'e ishee tana maal gochuu qabu silaayii tuffachuu osoo hin ta'in jajjabeessuu qabu. Bakka ishiin rakkattetti akkuma ishiin namaaf dhiphattu san dhiphachuufii qabu jechuudha. Dhugaa feemasii jechuun himmaatu akka natti fakkaatutti miidiyuma irratti qofa beekamuu wayii natti fakkaachaa jira yoo amma keessattuu jechuudha. Miidiyuma irratti qofa beekamuun bu'aa hin qabu. Maakiin ishii tuffattee hafuutti baay'ee nama gaddisiisa. Dhugumatti nama gaddisiisa. Maaliif bakka kaatee osoo beektee ishiin tuffattuu turte yoo xiqqoorraa kaatee namni kamiyyuu xiqqoorraa ka'ee guddata. Ganniin xiqqoodhaa osoo hin ta'in ganniin dhugaa baay'ee nama cimtuudha. Biyya rakkattuu san keessa teessee nama kamiifiyyuu kan sagalee taatu jechuudha. Osoo hin sodaatiin osoo akkamittiin gadi ba'aa hin jedhin ishiin eenyumaayyuu olitti hangafa shamarran biyya Arabaa jedhamuudhaniyyuu osoo yaamamte wannummaan ganni irraa hir'ate tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Nama akkanaa kana immoo namaaf dhaabbatu nama saba ofiif dhaabbatu kana bira dhaabbatanii yoo gargaaran maal rakkoo qaba. Biyyuma rakkattuu san keessa illee osoo baasanii karaa biraatitti waraqaa hojjisiisanii fi gara birrii wayyoo jirtuttis osoo dabarsanii mucayyootu nama hojjetee sirritti kana caalas of fooyyessitee saba ishiitiifis sagalee ta'uu dandeessudha jechuudha. Egaa Oromoonni yeroo tokko afaanumaan qofa wal gargaaranatti fakkaata. Oduu fi wanti nuti jaalannu oduu qofa afaanumaa fi oduudha. Namoota muraasa namoota harka 100 keessaa harka 95 namni garaadhaan waa hojjetu kuwwan immoo akkanumaan jechuudha fakkeessuudhaan namoota beekaman jechuudha. Dhugaa namoota femas jedhaman kana keessattuu haga afaaniin miidiyaa irratti nama gargaaran kana keessan gaafa dhaqanii dubbatan nama jalaayyuu namoonni deebii akka namaa hin deebisnetu jiru jechuudha. Kanaafuu warrooti femas taatan kuni gaddeebii alaalaa bakka kaatassanii jechuudha. Bakka kaatassanii yoo deebitanii ilaaltan egaa warroota shamarran biyya mana Arabaa biyya shamarran biyya Arabaa mana namaa keessallee hojjettu ishiinis guddattee boru bakka guddaa akka geessu hin dagatin jechuudha. Nuti baay'ee nu eenyumaayyuu gadi miti eenyudhaayyuu olii malee jechuudha. Sababni isaa bakka nuti dhabamne iyyuu hin qabne. Akkuma qimamii madaami taane qimamii biyya keenyattis qimamii saba keenyattis nu jechuudha. Dhugaa ofitti boonuu qabna. Ganniin immoo dhugaa hamma ta'e namni gargaareera. Garuu namni ishiin abdattee irraa hafuutti qalbiin nama caba jechuudha. Komachuunis immoo waanuma jiru jechuudha. Egaa kana keessas immoo buufatanii namoonni arrabsan namoonni aarii garagaraa warroota hafanitti baafatanis jiru. Egaa kunin warra jaalalaa ganniidhaaf qabus jedhee hin yaadu. Warra jibbaa qabus jedhee hin yaadu. Kan namni waanuma namatti fakkaate dubbata. Anis waanuma amma natti fakkaateen dubbachaa jira malee wanta wanni dubbachaa hin jiru. Tarii namaaf ta'uu danda'a. Nama baay'ees gammachiisuu dhabuu danda'a. Nama baay'ee immoo gaddisiisuu danda'a jechuudha. Dhiifama naa godhaa yoon balleesse walumaa galatti warroonni feemas ofiin jettan gaddeebi'aa of laalaa jechuudha. Bakka kaatanii fi
namni kamiyyuu immoo guddatee bakka keessan kana akka bu'uu danda'u hin dagatinaa. Namni iddoo sanitti nafu isiniyyuu jechuudha warri ganni irraa haftan inaaffaadhaa fi akka ishiin guddanne waan barbaaddaniif malee wanti ganni irraa isin hambise tokkoyyuu hin jiru. Osoo nama biraa ta'e osoo mana biraa ta'ee geemii isin beeksistu turtanii sirriitti jechuudha. Wantoota adda addaati jira jechuudha. Garuu gadi qabummaa akkasii kana osoo dhiistanii osoo wal jajjabeessitanii baay'eetti gaariidha. Yoon dogoggora qabaadhe immoo na of kalchaa isiniin jechuun barbaada. Galatooma aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan nu tura.